السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تطيرين قالي كونوا إبساقين. الحمد لله من عارف ما كل اللي جيرتين كونوا نافية واتكشوا نافويا يجرا. أكو ما وام فيجتي لا 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 يا. درتي يوتنا والمانا قدري يجيني أكيسو. أكسر الحمد لله إلى الأرجلتي تكلفتي أنا تاودن ديو على يوتنا جلت عايتين كا أكستي إسني أقلتني جتني زاك كانني زمان بقول جلو. أكسر جارب بيوجينا الحمد لله. أما أنت نقدرتي خراج أنت ليس كم سمينا لا أبغى سنديبي إسي بابا جولاف تكشو قلبي كاريسي جنا ديبتي جبتي كاستمي إبساغي نحن نقدرتي مي إبساغي مي سلام تاعك أقول بعد وقت تاني. الحمد لله بقوم ربي سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما أعرفكم دعوتين يقالي إنسان لنا يقول لنا سلام بكرة جيت عند سمرا عجيز نجيته. الحمد لله الروي يا لكم ويني بنا رمادس قليت إنجرا الروي يكون متعود إنجرا قرأ أنا كذا تقول أخو أصلا إنجرا ملا الحمد لله الروي يا إنجرا أكشي دعوتين تاني ورد جواينا ولا ترتني هم دي كيسن قرأتوا مارا بايد كيسن جارا ده هتو قرأتوا ما إن شاء الله Kumaati miti sumaan jaaladha itti dhuftee akkana goote biyyooni akka viidiyoon agarsiisanitti inshaallah itti sanis irraa hin kafala qofaati akka ittiin dhiisu namallee itti bitu anis irraa hin kafaladha akkasii ta'utti keenya alhamdulillah itti du'aayii naa godhaati halaas amma wayyaayitiin jira kun wayyii xiqqishuma ati laafinuma qaamaa malee amma wayyaayitiin jira alhamdulillah daawwata keenya xiqqaalee iddoo isin jaalannaati. Hedduu haasawuun danda'aree akkasii obboleessuma kiyya kanaatu daawwattoonni iddoo akkasii yaadu jiranii viidiyoo marraa fi salaamtaa gaafadhu naan jedhe viidiyoo nuuf kaa'ee jira akkasii daawwattoonni fakkaalee alhamdulillahi kun adaanis wayyaa'ee jira inshaa Allah viidiyoo kanatti si deebinu anaa dhinee taa'u gartee ka'ee utaalu gartee saniitu sinii maruu ta'a. Insha Allah itti du'aayite isin amallee na cinaa dhaabbataan isin jaati akkasii hedduu haasawuun danda'uuti hedduu na naayilasiin. Alhamdulillah bari ibsaa keenya rabbiin hanqalmaa si dubbisee gartee daawwattoonni keenya baay'ee akkasii yaadanii beekadhu nama meeqaa asittiin gartee asirra na cinaa dhaabbachuu jira akkasii isinillee galatoomaan isin jaa daawwattoota keenya warra asitti na cinaa dhaabbachuu jirtan akkasii gartee alhamdulillah obboleessa kiyya naa fayyee akkasii gartee ilmi namaa silaawota rabbi qoodeebsan malee waa inda tarbiin jeesan malee waan taatu akkasii obboleessa kiyyaanii fayyee kana naa hojii jiqilfatee gartee na jiqilfatee taa'aa jee yaanneen isiniin jeemee dhagaya akkasii alhamdulillah kun arra rabbiin ol naa kaaseete naa jiqilfatee kun honganaa naa wajjiin isin wajjiin dubbachuullee dandee naa wajjiillee dubbachuu dandee takkanaati akkasii rabbi alhamdulillah baga rabbi nagaan naa fayyise isinillee galatoomaan isiniin jaa hedduu guddaa takka galata guddaa na biraa qabdan akkasii galatuma keessa rabbi isiniif haa galchu. Kasih obboleessa kiyya kana gaafa rabbi siif tajaajibsu jaalatu waa'ee naa godhaan isiniin jaa rabbiin dirree adina nan bifne alhamdulillah. Akkasii daawwattoo hin qaqqaalee ani isin akkas na goote jee yaadne isin gidaa akkas jettu waan akkasii diree jee yaadne garuu waan akkasii nama jaalatan tokko godhuun ni ulfaata isuma danaa waan sababa isii waan sanitti goote baay'ee takka na ajaa'ibsiisa nama jaalatan tokkotti sumii godhuun ni ulfaata. Anammaa na kun eegaan gartee immoo wayyaa tanaan arkee malee aboluusanti nu godhe kun viidiyoo agarsiisanii bishaan keessatti sumii naannoo jedhaan isiin ani raakkuman qabu hin shakkineesi isin viidiyoo duraatti isiin ajjeesa kaafin ajjeesanaan jette akkuma nan jaallasii gartee hayyamuuf waan akka isin naan jette jeetiin fudhadha malee ani akka isin dhugaa waan sannaa godhu deemtu itti yaadne beekta saniif inshallah alhamdulillah immoo wayyaatiin jira xiqqoo garaa kana keessattu namni ta'u jira malee alhamdulillah wayyaatiin jira daawwattoo qaqqaalee ammallee du'aa keessee na dhaabbataati inshallah viidiyoo ganaa qabadhee dhufu isii qabeetiin dhufa rabbi wajjin gartee isii qabeetiin yoon ifi dadhaballee namatti godheetiin inni nuni qaba inni jira jechuun tasii barbaada duraan qarabbii si fayyise alhamdulillah wayyaa'eeti akkasii daawwattoo keenya ammallee du'aa teessanii na cinaa dhaabbadhaan isin jaa akkasii ammallee akka isa hedduu kan
rakkoo jira. Si gahaa daawwattoota keenya akkasii waan akkanaa ta'aayiti mee baga rabbiin si fayyise jaati du'aa godhaate akkasii taa'anis gartee mee eega inni hanqa kana naa wayyaa'ee naa wal godhate karaa barbaada isiitiin miila fudhadha akkasii yaadaa eegaa garaa dhibaa miila dhiboo hojjette Oromoon duraan akkasii gartee garaa dhibaan wal wayyaa inni kun naa wayyaa'ee duraan waa hedduu yaadee ture akkasii yaadni kiyya alhamdulillah obboleessa kiyya rabbiin irra biyyeen irraan diimeessine rabbiin naaf hambisee jira akkasii rabbiin umrii naaf haa dheeressu akkasii kaa'anis gartee amma karaa isiidhaa yaadaan gartee yaadaanii miilaan barbaaduudhaaf karaa isiichi garagaleetiin jira akkasii du'aa naa godhaamee rabbii seefaa naa fiduu yaaduma gartee du'aa naa godhaan isiniin jaa daawwattoota keenya fakkaatii akkasitti inshaallah gartee akkasiin obboleessa kiyya kana sun yoo baaftee jaalalaaf jecha du'a irra yaaddee akka lubbuun isaa gartee addunyaa kanarraa boqottu yaaddeef kana anis yoo rabbii jee akkan isiin akkan taane guleetumaan gartee garaa isii guddaa hangeessiin garaana guddee kanaan illee isii agarsiisa akkasii gaa namni nama jaalatu tokko silaa gartee eegaa jaalatu dhugaasan eegaa yoo namaaf qabaate waa ajjecha akkanaa tana namarratti yaadu summii nama obaasee ajjecha akkanaa waa namarratti yaadu akkasii gaatu waa jaalalaa miti wallee namaaf bitee ergee wallee immoo ogaa isiin dun gartee mi'anii waa hedduu mallee na keessa jira akkasii gaatu tan mana maatii mi'aatti waa hundaafuu gaafa rabbii isiin harka nagee walumaan dhageenya kan jettuun isiin jaa. Akkasiiti amma gizaaniif wannu gootu amma isiin biyyoo tana yoo kana gargaarte nu baqatti waan ta'eef hanga isiin qabamtu biyyoo tana gadi hin dhiisin gadi geesse. Abadan biyyoo gadi hanga isii qabdutti biyyoo tana gadi hin dhiisini. Atana silaa isii qabdi booda biyyoo tana gadi dhiifte dhageesse. Tana silaa baranga isiin harka seentutti biyyoo yoo gadi jala dheessitii waa. Gaammoo biyyoo tana qilleensatti gizaa garte akka nuti barbaada jiru gizaaniif agarte. Eeba ibsaa keenya. Dheessite waan ta'eef ati. Maaliif daawwattoonni kun gartee mi'a hedduu takka si yaadan hedduu takka danda'ee haalanni kun cinqamu jira. Sababa saniitiin anu hangaan cinqame kana isaan maaliyyaa akkuma kiyya kanaa barraa. Harkanii yeeti gartee hangaan isii bara kana qo'amu wajjin dhiisu tana. Akkasii ibsaa keenya baga rabbisi fayyiseef illee hundi rabbisi haa dheeressu. Akkasii du'a manaatti godhaafiin isin jaa rabbisi baa mul'isu jaa gartee si afaan haa fidu baa jaa gartee mi'a du'a manaa godhaan isin jaa daawwattoota keenya. Kanaati. Akkasumas isirratti hojjedhu mi'a anumaaf beekaati gartee miidhu ammoo bichaa naa godhaa si afaan haa fidu jaadha. Garaa anumaan gubanis rabbi jee. Akkanaatiin isin jaa ibsaa keenya daawwattoota. Akkasiiti daawwattoota kiyya hundi keessanuu sheer godhaatii laayikii sheer godhaatii namni hundi akka du'aa naa godhuuf isaan biraan naa gahaati. Akkasii Oromoo ta'ee qaalii hedduutu akkan isin jaaladha hunda keessanuu. Amma alhamdulillah viidiyoo gartee anis wayyaa'eetiin gizaanii mulatee amma qaama kana hunda keessan dhukkubaa laatina dawaan gurguruu jira. Gama kaaniin dawaa bashaana fidanii dawaa bashaa keessan keessa dawaa bashaatiif fidanii dawaa bashaatiin dhawaasu jiranii asuma keessaa mana hakamaatiin nageessanii mana hakamaa meeqa nageessanii yeroo meeqa mana hakamaatiin nageessanii na fidanii akkasii daawwattoota keenya kun alhamdulillah amma wayyaa'eetiin jira. Du'aa teessanii najina dhaabbadhaa du'aa teessan na barbaachisa akkasii haasawuu dandeenyu gaammoo rakkoo isaan gartee akkasii gartee wayyaa'ee jajjabeessuuf ilaal daawwattoota keenya jajjabeessuuf sun wanna jechuudhaaf waan viidiyoo kana marre malee amma dura yoo anis xiqqishoo wayyaa'u malee dilas hin qulqulloofne akkasii daawwattoota keenya du'aa mana godhaa du'aa teessanii najina dhaabbadhaan isiniin jaa akkasiitii wanti godhe suuraa kalaasan salaamtaatti dhaamiiti salaamtaa dhaamii daawwattoota akkasii daawwattoota keenya qaqqaalii baga gartee ani baay'ee takkaan isin galateeffadha baga waa hundaanuu du'aa illeedhaan na bira dhaabbattan akkasii silaa namni jiru ta'u akkanaa kana walii godha akkasii obboleessa kee gartee fayyaa qulqulluu rabbitti sii baa deebisuu jaati baay'ee takkaan isin galateeffadha akkasitti daawwattoota keenya qaalii nagaan turaan isin jaa. Akkasii daawwattoota keenya gaala hedduu takka warreen bilbiltanii waasaappiidhaan sagalee naa qabtanii bilbilaan bakka hundarraa jechuun na cinaa dhaabbachaa turtanii hundi keessanuu hedduu takkaan isin jaaladha baay'ee takka galatoomaatii inshaallah hangaan gartee anis dhinee viidiyoo qulqulluu gartee bareedduu fayyaa nagaatti deebi'ee viidiyoo bareedduu isinii waraabee dhufutti hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akkasi daawwattoota keenya qaqqaalii taniin isinii dhaammadhu anillee gartee waan rabbii isii afaan fidee akka obboleessa kee kana goote daran gartee yaada yaaddee kana bakkaan si kaagee gartee nu agarsiisu jaatii du'aa hin godha tanaan isinii dhaammadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.